Video kana amma dhumatti hordoftan chaanalota afaan Oromootiin hin jirre yookiin immoo aayidiyoota chaanaalii afaan Oromootiin hin jirre argattu waan ta'eef afaana turan sin jedha. Utuu video keenya guyyaa irratti darbii fuuldura garuu sponsora koo guyyaa irraa kanas nitti maalchuudha. Sponsori koo guyyaa irraa kuni Odaa Elektirooniksiidha jechuudha. Odaa Elektirooniksii meeshaalee elektirooniksii kanneen akka kompiitaraa, moobaayilii, kaameraa wanta garaagaraa egaa biyya alaatii gara biyya keessaa gashuun kan gurguruudha jechuudha. Asumaan kan isinitti barbaadanii namoonni naqunnamtanii isaan biraatii bitachuu barbaadan maalii fi rikomendeeshinii akkan isin ilaaluuf fakkeenyaaf barattoota yoo taatanii barattootaaf specificationin isaa maalidha kan jedhu nama mari'achuu dandeessu. Kompiitara kamiyyuu bite gaariidha kan jedhu hunda isaa yoo nama mari'attan karaa koo bittan egaa sin jajjabeessuu yookiin immoo sin gorsuu nan danda'a. Karaa telegiraamii kootiinaaf barreessuu dandeessu. Namoonni kallattiidhaan dhaqxanii bitachuu barbaadan immoo latarraa yookiin immoo elektirikii irraatii akka dhageessan yoo isinitti himtan isaan qinnaashii isiniif taasisu waan ta'eef karaa kanaatiin isin walii galuu dandeenya. Egaa amma gara video keenya guyyaa irratti gaafa dabarru amma ammaatti gaa chaanalota afaan Oromootiin hin hojjetamne jechuudha kan irratti xiyyeeffadhee isin beeksisu jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii banachuudhaaf aayidiyaa garaagaraa barbaada turtan iddoo isin dhuftuun kun eddii gaariidha jechuudha. Guyyaa irraa kana aayidiyoota 50 jechuudha kan isinitti himu. Egaa namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii kana dhuftantu video kana jalqabin dura afaan Oromootiin dhageessanii wantoota akkasii kana of barachuu namoonni barbaadan subscribe godhaan isiniin jedha. Videoon kun namoota baay'ee bira akka gahuuf like yoo gootan jajjabeeffamaadhaan isiniin jedha jechuudha. Gidduutti wanta isinitti himu barbaadu namoonni YouTube chaanaalii banachuudhaaf jettanii akkaataatti YouTube chaanaalii banachuu yoo warri wallaaltan yookiin immoo warri hin beekne descriptionii keessa jira kanaan duratti tutorial hojjedheera waan ta'eef akkamitti akka YouTube banan steppiidhaani sana hordofuu hin dandeessu jechuudha. Namoonni ammallee kun yeroon aayidiyaa kana isinitti himu namoonni YouTube banachuu barbaadan descriptionii keessa jira. Descriptionii jalqabaa irratti jechuudha. Akkamitti akka YouTube chaanaalii banatanii achirratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa irratti gaa kan isiniif kaasuu barnoota irratti jechuudha. Barnoota irratti amma ammaatti gaa baay'inaan hin hojjetamne waan ta'eef namoonni dandeettii barsiisuu qabdan kanneen akka kutaa 7, 8, 9, 10, 11, 12 barnoota kaampaasii akkasuma yoo barsiisan afaan Oromootiin ijoolleen baay'een hin daawwatu waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffatanii baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo ammaa kana baay'ee afaanota garaagaraatiin kan biyyu gurguddaa qaban keessaatii tokko barnootadha. Tokkoffaa yoo isin bara kana hojjettanii bara dhufuyyuu ittaanii ilaalamaa jechuudha. Akka fakkeenyaaf wantoota hootti ishuu ta'anii takkaama kan darbu miti jechuudha. Kanaaf xiyyeeffattaniitu barnoota irratti hojjettanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Lammaffaa irratti kan isiniif kaasu seenaa darban himuudha jechuudha yookiin immoo seenessuudha. Kunis fakkeenyaaf seenaa namoota goototaa ta'uu danda'a, seenaa naannoo tokko ta'uu danda'a, magaalaan tokko akkamitti akka isheen uumamte ta'uu danda'a. Kanaaf karaa keessanitti qopheessuu hin dandeessu jechuudha. Seenessuu garaagaraadha. Sadaffaa irratti kan isiniif kaasu qophii ijoolleedha jechuudha. Amma ammaatti YouTube chaanaalii afaan Oromootiin hojjetamne keessaa kun baay'ee jechuudha. Irratti hojjetamne jechuudha. Qophiin ijoollee baay'ee ilaalamaa. Ijoolleen keenya amma baay'een isaanii YouTube accessii argachaa jiru. Interneetiin biyya keessatti babal'ataa jira. Isa kanaaf irratti namoonni hojjechuu dandeessan isa kanatti akka hojjettanna. Arfaffaa irratti kan isiniif kaasu gorsa fayyaadha jechuudha. Fayyaa irratti gorsa garaagaraa barbaachisu namoonni mana isaanii ta'anii akka isaan fayyadamaniidhaaf bal'inaan irratti hojjetamne waan ta'eef caalaatti namoonni utuu dhukkubsatiin dura waan isaan gochuu qabanii mana isaanii ta'anii akka isaan hordofaniif isa kanarratti illee xiyyeeffatanii gaariidha jechuudha. Shanaffaa irratti meeshaalee muuziqaa garaagaraa barsiisuu irratti amma ammaatti hojjetamne isa kanarrattis xiyyeeffatanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Maaliif afaanota garaagaraatiin baay'ee ni ilaalamu waan ta'eef warri kun jechuudha. Ja'affaa irratti kan isiniif kaasu ilkaan irratti jechuudha. Ilkaan keenya akkamitti akka tiriit gochuu qabnu dursinee akkamitti akka eeggachuu qabnu akkamitti akka qulqulleeffachuu qabnu namoonni fakkeenyaaf dentistii taatanii aksesii wanta kana yookiin immoo wanta kana dhiyeessuuf fedha qabdanii otoo irratti hojjettanii baay'ee gaariidha jechuudha. Hojii keessan cinaatti kuni yoo irratti xiyyeeffattan hojjettan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha jechuudha. Torbaffaatti gaafa darbuu akkaataa fayyadama qorichootaa irratti xiyyeeffattanii namoonni hojjettan jiraattan immoo baay'ee gaariidha jechuudha. Guddina afaanichaa keessattis namoonni fakkeenyaaf faarmaasistii taatanii yeroo qabdan mana qorichaa keessa waan teessaniif gosa qorichootaa akkamitti akka fayyadamuu qabnu namoonni aksesii qorichaa akkamitti akka fayyadaman illee mana isaanii keessa ta'anii akka isaan fayyadaman isa kana nuuf himuu dandeessu jechuudha. Maaliif kun akkuma beekamu afaan Ingiliffaatiin baay'ee viyuu gurguddaa gatii qabaniif isaa sanas aksees gochuu dandeessu jechuudha. Akkamitti akka isaan hojjetamanii. Torbaffaa irratti kan isiniif kaasu nyaata aadaa Oromoo beeksisuudha jechuudha. Nyaata aadaa naannoo tokko gara naannoo tokkotti adda adda waan ta'eef Oromoon daayivarsiitii baay'ee qaba. Isa sana tu beeksistanii baay'ee gaariidha jechuudha. Kunis guddina afaanichaa keessatti baay'ee gaariidha. Nyaati sun iddoo tokko gara iddoo tokkotti garaagarummaa isaa sana
gaafa waan ta'u baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Aadaan nyaati aadaa sun jechuudha. Fakkeenyaaf ancooteen jira, cumboon jira. Saglaffaa irratti kanan isiniif kaasu immoo akkaataa guddisa ijoolleedha jechuudha. Namoonni akkaataa guddisa ijoollee beekan baay'een jiru jechuudha. Akkasuma namoonni immoo reefuu ijoollee godhatanii jiru. Namoonni kanaan dura ijoollee godhatanii ijoollee akkamitti akka guddisuu qabanii, akkamitti akka daayipparii jiru qabanii, akkamitti akka ijoollee dhagna dhiquu qabanii, akkamitti akka ijoollee nyaachisuu qabanii. Isa kana irratti gorsa laattanii ijoolleen reefuu ijoollee godhachuu yaadaa jiranii isaaniif baay'ee gaariidha jechuudha. Dursanii waan akka isaan beekaniifidha. Kudhanaffaa irra geenyeerra ergaa gabaabaa bifa diraamaadhaan qopheessuun isin danda'ama jechuudha. Wantoota ergaa qaban yeroo baay'ee diraamaan biyya keenya keessatti kan beekamu komeedii ta'uudhaan yookiin immoo wanta gaggabaabaa fakkeenyaaf daqiiqaa 5 keessatti ergaa guutuu tokko kan dabarsuu danda'u bifa diraamaatiin qopheessuun hin danda'ama jechuudha. Tokkoffaan sun barsiisaadha, baay'ee bashannansiisaadha. Akkasumas immoo utuu ergaa keenya tokkotu nama nuffisiisiin namatti himachuudhaaf illee baay'ee gargaara jechuudha. Tokkoffaa irratti kan isiniif kaasu hojiilee simmintoodha jechuudha. Hojiilee simmintoo garaagaraa chaanaloota warra biyya alaarra ilaaltan baay'ee irratti hojjetameera jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Isaan sana gara biyya keenyaatti deebistanii afaan Oromootiin hojjettanii baay'ee gaariidha. Ijoolleen keenya akka isaan fayyadamaniif sabni keenyas caalaatti akka wantoota garaagaraa hojjetaniif ittiin jechuudha. Fakkeenyaaf kan keessatti ababaa dhaaban ta'uu danda'a, mana garaagaraa keessatti faaya garaagaraaf kan oolan ta'uu danda'a. Isa kana kanatti hojjechuu hin danda'ama jechuudha. Lammaffaa irratti kan isiniif kaasu akkaataa viidiyoo yookaan suuraa waraaban qopheessuu yookiin immoo YouTube irratti yoo qopheessine isa kana akkamitti akka suura bareedaa namni kaasuu danda'u viidiyoo akkamitti akka waraabuu dandeenyu almost hin jiru afaan Oromootiin jechuudha. Kuni namoonni garuu suura babbareedaa baay'ee kaastan jirtu kanneen akka yaadii fa'a dhiifama yaadachuu fi maaliif namoonni biraas hin jirtu waan ta'eef afaanitti kan dhufeen kaaseenna akkamitti suura bareedaa kana akkamitti akka kaasuu danda'anii tu nuuf ibsanii achirratti akkasuma afaanichas guddisuu keessatti akkas namoonni keenyas moobaayilii qabaniin suura bareedaa akka isaan kaasaniif hin gargaara waan ta'eef moobaayilii keenyaan kaameeraa keenyaan akkamitti akka nu suura kaasuu dandeenyu isa kana nutti himanii gaariidha. Sadaffaa irratti kan isiniif kaasu ispoortiidhaan akkamiin maashaa keenya guddisuu dandeenya yookiin immoo masilsee jedhamu jechuudha. Namoonni kana dandeessanii namoonni mana ispoortii qabdanis ta'uu danda'a. Isa kana akkamitti mana keenya teenyees ta'u mana ispoortiittis jechuun chaanaloonni baay'een addunyaa keenya irra jiran baay'ee ni ilaalamu waan ta'eef isa kanarrattis xiyyeeffattanii afaan Oromootiin hojjettanii baay'ee gaariidha jechuudha. Afuraffaa irratti kan isiniif kaasu almost gara shamarranii jechuudha. Kuni meekaappiidha jechuudha. Meekaappii garaagaraa fayyadamuun akkamitti akka fayyadaman barsiisuun miidhaasaa faayidaasaa isa kana kan amma ammaatti hin baramne Ingiliffaan baay'ee jira afaan keenyaanis hin jiru waan ta'eef isa kanarratti shamarran xiyyeeffattanii dhiironni isin hojjetu yeroo tokko baay'ee tu qopheessitanii baay'ee gaariidha jechuudha. 15ffaa irratti kan isiniif kaasu namoota wanta garaagaraa hojjetanii fakkeenyaaf yeroo inni tokko xiyyaara hojjetu yookiin immoo yeroo inni tokko akka biyyaatti sadarkaa tokkoffaa bahu waan akkas akkasii kana sagantaan akkas akkasii gaafa jiraatu namicha kana barbaadanii intarviiyuu gochuu namootuma akkas akkasii hojii garaagaraa hojjetan jechuudha. Kan biraan 16ffaa kan isiniif kaasu tiraaviliidha magaalaa garaagaraa ta'uu danda'a kaampaanii garaagaraa deemtanii ta'uu danda'a namoonni aksesii akkas akkasii qabdan jirtu biyyoota garaagaraa namoonni deemtanii magaalaa sana waraabdanii waan magaalaa sana keessa jiru uummatatti beeksistan karma YouTube'ii baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf kanarratti samma ammaatti hojjetamne almost baay'een jiru. Kitaabota garaagaraa beeksisuudha. 17ffaa irratti kan isiniif kaasu kitaabonni garaagaraa kanaan dura turan jiru isaan sana dubbistanii yookiin immoo riiviyuu gootanii uummatatti beeksistu kontentiin isaa maal akka ta'e garaagaraadha jechuudha. Maybe probably kun yoo namni kanarratti cimee hojjetu jiraate ammaatti baay'inaan waan jirreefi namooti kitaaba gadhiisaniyyuu kitaaba saniif erga sun jirtanitti zen kitaaba sana dubbistanii kitaaba sana wanta inni qabu yoo haasoftan akka advertisementiitti illee namichi sun gargaaramuu danda'a jechuudha. 18ffaa irratti kan isiniif kaasu ispoortii mana teessanii namoonni wanti isin hojjechuu dandeessan fakkeenyaaf mana keessatti namoonni mana ispoortii dhaquu hin dandeenye jiru isaan mana keessatti maal hojjechuu danda'u fakkeenyaaf namoonni furdatan ta'uu danda'a. Namoonni dhukkuba garaagaraa qaban fakkeenyaaf dhukkuba
dam giffiitii yookiin immoo dhiibbaa dhiigaa kan qaban jiru isaan maal gochuu qabu ispoortii mana keessatti maal hojjechuu akka qabanii namoota gurguddoo kana gargaaruu hin danda'ama jechuudha. Namoonni kun baay'een isaanii almost nama intarneetiitti dhamaara waan ta'eef aksesii sana yoo qabaatanii afaan oromootiin yoo isaan gorsitan baay'ee gaariidha. Namoota sana immoo meebii akka biizineesiitti jijjiirtanii bakka isaan jiran teessanii gorsa garaagaraa laattanii fi qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Isa kana itti yaadaa deemtu waan ta'eef isa kana bal'inaan keessa seenuu. Sagafaa irratti kan isiniif kaasuu top 10dha jechuudha. Top 10dhaan afaan oromootiin baay'een hojjetamne top 10 garaagaraa jiraachuu danda'a. Wantooti baay'ee jira waan ta'eef isa kana search gootanii top 10 biyya alaa jiru sana yoo caalaatti fidanii afaan oromootti jijjiirtanii hojjetan baay'ee irratti hojjetamuu danda'a jechuudha. 20ffaa irratti kan isiniif kaasuu footoo editingidha jechuudha. Namoonni footoo editingii baay'ee dandeessan sana utuu dandeettii keessan kana walitti qabdanii YouTube irra keessanii namoonni irraa fayyadamu jechuudha. 21ffaa irratti kan isiniif kaasuu graphic designing namoonni dandeessan baanarii hojjechuu, qola kitaabaa hojjechuu, loogoo garaagaraa hojjechuu namoonni dandeessanii isa sana afaan oromootiin utuu qindeessitanii YouTube irra keessanii. Tokkoffaa konsistansii ilaalamaa gaafan akkasiin jedhu yeroo tokko duwwaa ilaalame yeroo tokko dhiisameeti tutorialiin keessan kun konsistansii qaba. Kan biraan 22ffaa irratti viidiyoo editingii namoonni dandeessan isa sana YouTube irra yoo keessan baay'ee gaariidha jedhee yaadachuudha. 23ffaa irratti kan isiniif kaasuu programming language barsiisuudha. Programming language almost afaan oromootiin baay'ee irratti hojjetamne isa sana yoo irratti hojjetan baay'ee gaariidha gatiin jedhee yaadee fedha. Namoonni dandeettii programming language garaagaraa qabdan Java, Python, C++, programming language gosoota biraas baay'een jiru. Isa sana yoo barsiistanii baay'ee gaariidha. Tokkoffaa barnoota waan ta'eef konsistansii qaba. Bara tokko duwwaa ilaalameen dhiifamu jechuudha. Kanaaf yoo isa sana hojjettan gaariidha. Kan biraan computer reviewdha. Computer haaraa tokko fuutanii namoonni fakkeenyaaf mana computeraa qabdan aksesii akkasii yookiin immoo mana computeraa qabaachuu dhiistanis computer haaraa yeroo yerootti argachuu namoonni dandeessan afaan oromootiin computeroota kan yoo waa'ee isaanii haasotanii baay'ee gaariidha jechuudha. Kan biraan 25ffaa irratti kan isiniif kaasuu product review jechuudha. Meeshaalee garaagaraa haaraa biyya keessa galan review gochuu product gosa garaagaraa ta'uu danda'a. Unboxing gochuu waan akkasii jechuudha. Amma gaadhi 26ffaa irra geenyeera jechuudha. Namoonni amma ammaatti amma nuti 25 kanaa sunitti viidiyoo koo kana like hin goone waa biraa miti isin miidhuu takkaa duwwaa like yoo gootan namoota naannoo keessa jiraniif suggest godha jechuudha. Kanaaf like gochuu hin dagatinaa isin jedha. Gara 26ffaatti dabarraa jechuudha. 26ffaa irratti kan isiniif kaasuu immoo uffata aadaa Oromoo beeksisuudha jechuudha. Uffata aadaa naannoo tokkotti garaagaraa akkasuma yeroo ammaa kana baay'ee ammayyaadhaan ba'aa jiru. Isa sana isa durii isa ammaas isa reefuu ba'uuf jedhus review gootan manni aadaa garaagaraa akkasiin sin waamee akkasiin uffata isaanii review gootan taa'ee isaa uffatanii suurattiin kaatanii viidiyootiin hojjettanii akkasiin isaaniif deebistaniif illee isiniif eeyyamu na sadarkaa sanarra ga'uun hin danda'ama. Kanaaf cimtanii yoo kanarratti hojjettanis hin danda'ama jechuudha. 27ffaa irratti kalaqa namootaa beeksisuudha jechuudha. Kalaqa namootaa kalaqa garaagaraa kalaqa haaraa kan hojjetan jiru. Akkasuma kalaqa aadaatiin fakkeenyaaf suphee irraa ta'uu danda'a, mukarraa ta'uu danda'a, sibiila garaagaraa irraa ta'uu danda'a. Jechuun kalaqa gaafa jedhamu innoveeshinii maduwwaa irratti ta'uu qabu jechuudha. Wayii teknooloojii kanaa duwwaa irratti. Isaan inni singootu jechuudha. Namoota appilikeeshinii garaagaraa hojjetanii namoota wanta adda addaa hojjetan jechuudha. Kan biraanii 28ffaa irratti kan isiniif kaasuu iddoo bashannanaa deemuudhaan daawwachiisu jechuudha. Namoonni baay'een fakkeenyaaf aksesii iddoo garaagaraa deemuu hin qabdu. Isa sana utuu viidiyoodhaan waraabdanii iddoo sana bakka sana magaalaan itti argamu bakka bashannanaa sana waraabdanii YouTube irra keessanii tokkoffaa turizimii naannoo sana guddisuudhaaf baay'ee gargaaraa. Kan biraanii namoonni akka sana daawwataniif gaariidha. 29ffaa irratti kan isiniif kaasuu mobile reviewdha. Mobaayilota garaagaraa yeroo yerootti ba'anii namoonni aksesiisaa qabdan kana otoo hojjettaniiti gaariidha jechuudha. Maal akka isaan qaban ispiidii isaanii, raamii isaanii, kaameraa isaanii otoo irratti hojjettaniiti baay'ee gaariidha. 30ffaa irratti kan isiniif kaasuu seenaa namoota bebbeekamoo addunyaa kanaa bifa seenaatiin qopheessuudha jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaa kanarraatti fakkeenyaaf waa'ee seenaa Neelsan Mandeellaa bifa afaan oromootiin kan ingiliffarra jiru hiiktaniitu qopheessitanii akkasuma namoota bebbeekamoo addunyaa kana Mahatma Gandhi isaan kun afaan oromootiin hin jiran YouTube irratti naasa kana qindeessitanii aayidoo bareedaasa jala agarsiisanii kilaasikaalii nama hawwatu nama jechisiisu hojjettanii baay'ee gaariidha jechuudha. Sana kanatti qopheessuu dandeessu. Kan biraan immoo kan isiniif himu fiilmii review jechuudha. Fiilmii garaagaraa kanaan dura turanis
ta'e haaraa ba'aa deemanii review goonee waa'ee seenaa sanaa gabaabsinee afaan Oromootiin yoo haasofne baay'ee gaariidha jechuudha. 32 irratti kanan isiniif kaasuu onlaayinii irraa akkamiin hojii arganna kan jedhu irratti hojii onlaayinii walitti qindeessanii hojjettanii baay'ee gaariidha jechuudha. Kunis ijoolleen baay'een bifa onlaayiniitiin hojii hojjechuu barbaadan YouTube keessan akka access godhan barbaachisaa ta'a jechuudha. 33 irratti kan isiniif kaasuu scholarship akkamitti akka barbaadan namoonni experience qabdan jirtu scholarship irratti biyya garaagaraa scholarship deemtanii 34 irratti kan isiniif kaasuu hojii mukaa garaagaraa irratti kalaqa garaagaraa namoonni qabdan dandeettii fakkeenyaaf mukarraatii simbiroo garaagaraa hojjechuu dandeessan mukarraa wanta adda addaa hojjechuu namoonni dandeessan dabalataanis rakkina qabu jechuun waama naannoo keenya jiru mukarraatii hojjechuun taa'umsa garaagaraa kana kalaqa keessan kana tu gara hojiitti deebistanii YouTube irra keessanii baay'ee gaarii jechuudha. 35 irratti kan isiniif kaasuu hojii waraqataadha jechuudha. Hojii waraqataa fakkeenyaaf yeroo ijoollummaa koo nan yaadadha hojii waraqata kukkunnee guyyaa torbe tokko waan akkasii keenyaatti absiitiitti daballee achi immoo walitti mooyyeetiin tumnee achiitii wantoota garaagaraatti hojjetaa turreenna. Utuu wanta sana ilaaltaniiti yeroo sanatti ajaa'iba ture jechuudha. Utuu sana YouTube irra keenyee namoonni akka irraa baratan wanta garaagaraa faaya garaagaraa mana keessaa ittiin kalaqnee itti yaadnee hojjennee namoonni fedha akkasii qabdan irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kun nama afaan Oromootiin hin jiru waan ta'eef. Kan biraan hojii anis ammammaatti hojjetamne keessa 36 irratti kan isiniif kaasu hojii beeksisaati jechuudha. Ammammaatti Oromoos baay'ee hojii beeksisaa irratti hojjetamne bifa addaatiin warra biyya alaa irratti beekamuuna hojii beeksisaa sana akkamitti akka hojjetan sarchi gootanii hojii beeksisaa garaagaraa YouTube kee banatanii hojjetan gaariidha. 37 irratti kan isiniif kaasu gorsa ikoonomiidhaan kennu yookiin immoo biizinesii garaagaraa irratti gorsa kennu namoota biizinesii keessa jiran akkamitti akka isaan biizinesii isaanii raangoochuu qabanii gorsa gahaa kennuufidha. 38 irratti gorsa seeraadhaan namoonni beekumsa seeraa qabdanii beekumsa seeraa keessan kana bifa viidiyootiin qopheessanii namoonni waa'ee seeraa beekan akka jiraataniif jechuudha. Kan biraan irratti hojjetamne kan hin jedhu 39 irratti animeeshinii viidiyoo afaan Oromoodhaan hojjechuu jechuudha. Viidiyoo animeeshiniidhaan amma almost baay'een jiran afaan Oromootiin jechuudha. Kan nama hawwatan namoonni dandeettii adda addaa qabdan jirtu, 3D modelingii namoonni dandeessan jirtu, blenderiidhaan namoonni hojjechuu dandeessan jirtu. Utuu isa kana qindeessitanii baay'ee ni ilaalama jedhee yaada baay'ee akka kootti. Personaalituun baay'ee danda'atee natti tola wanticha baay'ee jechuudha. Maaliif viyuu gurguddaa amma miiliyoona biiliyoonaatti kan galuu qabu akka addunyaatti jechuudha. Kaartoonii irraa wantoonni akka animeeshinii kan hojjetamanii. Kanaaf namoonni dandeettii akkasii qabdan afaan Oromootiin dandeettii keessan kana gadi baastaniiti baay'ee natti tola jechuudha. 40 irratti laayif haakiidha jechuudha. Laayif haakiin afaan Oromootiin Oromootiin hojjetamne isa kana laayif haakii irratti xiyyeeffatanii hojjetaniiti baay'ee gaariidha jechuudha. 41 irratti kan isiniif kaasu motivational video baay'een afaan Oromootiin Oromootiin jiranii afaanota baay'eetiin baay'ee jiru. Afaanuma biyya keenya keessa jiranii baay'ee jiru. Afaan Oromootiin garuu jiranii isa kanarratti xiyyeeffatanii hojjetanii baay'ee gaariidha. 42 irratti kan isiniif kaasu oduulee guyyaa guyyaatti ta'an kan biyya keessaa biyya alaa YouTube irratti qopheessuudhaan sagantaa mataa keessanii qopheessaniiti baay'ee gaariidhaan isiniif jedha jechuudha. Kan biraanii oduulee ispoortii afaan Oromootiin baay'ee ammayyaan qinni jira sanarratti xiyyeeffatanii hojjettanii 40 irratti kan isiniif kaasu geeming channel geemingii irratti channel fokus ta'anii ammammaatti Oromoos afaan Oromootiin baay'een jiranii isa kanarratti hojjetamee baay'ee gaariidhaan jedha. 45 irratti kan isiniif kaasu kitaabota seenessuu fakkeenyaaf kitaabonni garaagaraa jiru kitaabota sana bifa seenessuudhaan qopheessiniiti baay'ee gaariidha. Ammammaatti Oromoos irratti hojjetamne afaanota baay'eetiin hojjetameera afaanota biyya keenya keessa jiraniiti. Kan biraanii 46 irratti kan isiniif kaasu afaan barsiisuudha jechuudha. Afaan garaagaraa namooti afaan Oromoo barachuu barbaadan jiru, afaan Amaariffaa barachuu barbaadan jiru. Namoonni Oromoo ta'anii afaan Amaariffaa duwwaa beekan afaan Oromoo barachuu barbaadu. Namoonni afaan Oromoo beekanii immoo afaan Amaariffaa barachuu barbaadan. Isa kanaaf Ingiliffas maktanii afaan namoonni dandeessan dandeettii keessan kanatu viidiyoodhaan qopheessanii YouTube irra keessanii egaa baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. 47 irratti kan isiniif kaasu reaction viidiyoodha. Reaction viidiyoon Oromoos reaction viidiyoon qindaa'aa bareedaa ta'e Oromoos afaan Oromootiin ammayyuu baay'een irratti hojjetamne isa kanaaf irratti hojjedhaan isiniin jedha. 48 irratti kan isiniif kaasu Oromoos baay'ee bareedaa irra gaggeenye jechuudha. Sadiitiin of waan ta'eef
Prankie jechuudha. Prankiin almost prankiin sadarkaa isaa eeggate mammaatiin jiru yookiin immoo prankiin biyya keenya keessa jiru baay'een isaa afaanuma garaagaraatiin kan hojjetame iyyuu waan akka iskeerii sodaachisanii almost kun nama hin kofalchiisudha. Kan isin irratti xiyyeeffatanii almost baay'een isaanii komeediyaanii kan ta'anii biyya alaatti kan hojjetanii prankii garaagaraan jira kan baay'ee qawwii ta'anii jechuudha. Innaa baay'ee innaa san jedhu kan dhiifamnaa godha almost gatiin waan ta'eef amma dandeetti keessaa balleessuun shaakalaa garuu immoo takka gidduutti makaa jechuudha. Prankii garaagaraa kana kan biyyoota alaa faranjoonni hojjetan almost safuu aadaa keenya kana bifaan cabsineen prankii garaagaraa hojjetanii gaariidha. 49 irratti kan isiniif kaasu vloogii jechuudha. Vloogii garaagaraa wayii personaalii keessanii guyyaa keessatti maal akka ooltanii hojiin keessan maal akka ta'e iddoo deemtan hundumaatti wantoota garaagaraa wal keessa maktanii wayima keessan irratti kan xiyyeeffate hojjetan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. 50 irratti kan isiniin kaasu waan haaraa keessan jiru akka garaa keessaniitti akka barbaadaniitti viidiyootiin qindeessanii uummata kana bira yoo geessan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha jechuudha. Egaan daawwattoota koo ani amma ofii kootti sarchi godhee barbaadee itti dhamayidha kan inni isiniif dhiyeessee. Kanaa ol immoo isinis baay'ee isaa qabachuu dandeessu. Namoonni aayidiyaa yuutuubii amma maarratti irratti hin hojjetamne jettanii afaan Oromoo irraa barbaadanii abdan koomentii keessatti barreessaan isiniin jedha. Kunis namoonni koomentii keessatti illee dhufanii akka isaan dubbisanii wanta isaaniif ta'u akka isaan argataniif isaan fayyada jechuudha. Kanaaf akka kanatti kana qabadhaan isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuun dagatinaa. Namoonni yuutuubii koo kanaaf miseensa taane sabskiraayib yoo gootan baay'ee jajjabeeffamaadha. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Qophiilee biraatiin amma walitti deebinutti. Viidiyoo kana baay'ee qopheessuudhaaf almost probably torbee lamatti fudhatee torbee lamatti fudhatee achi viidiyoo isaa kana viidiyoo gochuuf immoo viidiyoo masaa waraabuuf iyyuu gara sa'aatii 3 naannoo jechuudha. Almost sa'aatiin meeqa ta'eera? Sa'aatiin 6 biteera halkan keessa.